Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? An nagaa kooti. Galata Waaqayyoo. Maqaan Waaqayyoo Waaqa isa jiraataa kan ulfaate kan kabajame haa ta'u. Egaa Waaqayyoon yeroo gaarii nuu kennaa jira. Kallattii adda addaatiin walaloodhaan, diraamaadhaan, sagaleedhaan, faarfannaadhaan Waaqayyo kallattii adda addaatiin dubbata obboloota tokko. Nuti garuu laphee keenya bannee dhaggeeffachuun nurraa eegama. Caaffata qulqullaa keessatti harreen maraannaa raajichaa deebisti dubbata macaafni qulqulluu waan ta'eef Waaqayyo karaa barbaade dubbata. Inni guddaan nuti laphee dhaggeeffachuu qabaachuu qabnan isiniin jedha. Egaa qo'annaa macaafa qulqulluu seera uumamaa macaafa Museen barreesse kutaa 3 torban har'aa kutaa 3ffaa seenaa fi kaayyoo macaafa uumamaa kaafne turre. Macaafni uumamaa boqonnaawwan 7 qaba. Boqonnaawwan 50 qaba. Boqonnaawwan 50 kun waa'ee uummata Ibruu dubbata. Abrahaamii kaasee Yaaqoobitti darbaa. Abrahaamii kaasee Isaaqitti darbaa. Isaaqii kaasee Yaaqoobitti aanee immoo sanyiiwwan Israa'el 12 kan jedhaman kan Yaaqoob ijoollee isaanii fi ijoollee Yoosef isaan lamman sanyii sana keessatti galaniiru. Achiin booda waa'ee Yoosef kaaseeti kan xumuru. Inni kaan kan hafe waa'ee uumamaatii fi waa'ee qaroominaa jalqabbii waan hundaa kitaabni kuni. Kanaaf egaa seera uumamaa kana boqonnaa 50 qaba. Torbee darbee seenansaa maalidha? Kaayyoon macaafichaa maalidha? Jennee kaafnirraa. Har'a immoo kutaa 4ffaa keessatti Waaqayyoon hafuura isaatiin nu barsiisa. Haala galumsa macaafa uumamaatii fi macaafa kana immoo maaltu adda isa godha? Seera uumamaa kana macaafa kana maaltu adda isa godha? Kan jedhu immoo waliin ilaallachaadha. Galanni Waaqayyo Waaqa isa jiraataadhaaf haa ta'u. Inni anaaf isin gargaare. Gooftaan Yesuus maqaan isaa bara amma baraatti kan eebbifame haa ta'u. Anas isinis egaa Waaqayyo haala addaatiin nu gargaaraa jira. Kutaa tokko dubbisee kadhadhee tanan kutaa 4ffaatti fufna. Ergaa Phexros ergeessa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 hanga 19 akkas jedha. Akka jireenya keessanii abboota keessan irraa isinitti darbee isa waa'ee hin baafne. Akka jireenya keessanii isa abboota keessan irraa isinitti darbee isa waa'ee hin baafne sana jalaa wanta badu waan akka meetii yookas warqeetiin akka hin furamin isin iyyuu beektu. Garuu Kiristoos dhiiga isaa isa gati jabeessan isin fureera. Inni akka oolaa mudaa yookis xurii hin qabneeti jedha. Galannii fi ulfinni hooqubaan jajamuun mootummaa kee isan darbine isa bara baraa isa darbee jiraatuuf gooftaa Yesuus haa ta'u. Yaa Waaqayyo jalqabni kee hin beekamu. Dhumni kees hunda dabarsitee gargaaraa tokko malee jiraatta. Sammuu keenyaa ol hidhati. Yaa Waaqayyo ati Alfaadha, ati Omeegaadha, ati kan jalqabaati, ati kan dhumaati, ati gooftaa gooftotaati, mootii moototaati. Galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Ol jedhi jireenya keenya irratti wanti gaariin wanti irraa ta'e hundumtu waan raawwatuuf eegumsi kee waan nurra jiruuf gargaarsi kee waan nurra jiruuf wanta ati nuuf galte wanta ati nutti dubbatte wanta ati waadaa nuu galte kan biyya lafaa ta'e kan bara baraa kan mootummaa keetii waan jireenya koo irratti raawwatuuf waan jireenya koo irratti foon uffatuuf waan jireenya obboloota koo irratti foon uffatuuf galannii fi ulfinni hooqubaan jajabuun bara amma baraatti siif haa ta'u. Abbaa sagalichaa, abbaa yerichaa, hafuura qulqulluu, abbaa kitaabichaa nu wajjin ta'e nu barsiisi. Jidduu keenya deddeebi'e. Yakkaaf balleessa keenya hundumaa dhiiga keetiin dhiqe. Ergamaan dukkanaa kana falmu kamuu maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Galannii fi ulfinni garuu maqaadhuma keessa bara baraa sanaaf haa ta'u. Maqaa Yesuusitiin. Ameen. Egaa kutaa 3ffaa keessatti torbee darbee kaayyoo seera uumamaa fi seenaa macaafichaa kaafne turre yaadattoo ta'e. Maali seenaa macaafa kanaa jennee egaa seenaa macaafa kanaa gaafa kaafnu macaafni kun jalqabbii waan hundaati jenne. Jalqabbii waan hundaa Waaqayyoodhaan alatti. Waaqayyoon jalqabbiin isaa hin beekamu qaba. Uumama sii ka'a jedhee jalqabe malee iddootti ka'u iddootti dhaabbatus hin qabu Waaqayyo. It is below our imagination.
Macaafni kun macaafa jalqabbii waan hundaati. Jalqabbii uumamaa, jalqabbii namaa, jalqabbii qaroominaa, jalqabbii magaalaa, jalqabbii cubbuu, jalqabbii wal ajjeesuu, jalqabbii wanta gaarii hin taane, jalqabbii waan hundaa, jalqabbii gaa'ilaa. Kanaaf uumama jechuun jalqabbii jechaadha. Jalqabbii jechaan immoo burqaa haala uumama waan tokkoo jechuudha jennee seenaa macaafa uumamaa kana keessattuu seenaan macaafa uumamaa kun seenaa seera uumamaa dhalachuu Musee baay'ee kan dursu akka ta'e. Garuu Museen kun hafuura qulqulluun gaggeeffamee Addaamirraa kaasee hanga Yoosefitti walitti qabee seeraa jiru gaggeessaa hafuura qulqulluutiin akka barreesse. Maaliif Museen kan dhufu uumama boqonnaa seera ba'uu boqonnaa 3 irratti argitu waan ta'eef. Seerri uumamaa waa'ee seenaa jalqabbii namaa, waa'ee uummata Ibrootaa, karaa Abiraam, waa'ee abdii galamee, hafuura qulqulluun barreeffamuu isaa immoo gooftaa Yesuus dhugaa ba'uu isaa, waa'ee seenaa macaafa uumamaa torbee darbe akkaatti kaafne irraa kaayyoo macaafichaa jennee immoo wantoonni nuti kaasne maalidha? Tokkoffaa kutaawwan macaafa afaniif bu'uura kan buusudha. Macaafota qulqulluu macaafa 66 jira. Macaafota afan sanaaf bu'uura kan buusudha. Keessattuu waa'ee addunyaa, waa'ee dhala namaa, waa'ee gaa'ilaa, waa'ee cubbuu, waa'ee magaalotaa, waa'ee afaanii, waa'ee mootummootaa, waa'ee Israa'elii fi waa'ee jalqabbii oolchuu ragaa amanamaa fi qofaa isaa ta'ee macaafa tureedha jennee kaayyoo isaa keenyarra. Inni kan biraa kaayyoo macaafa kanaa yeroo jennu maal kaasne? Macaafni kun kan barreeffameef Waaqayyoon waa'ee sanyii namaa kufaatii firdii fi kakuu abdii fayyinaa karaa Abiraam uummatoota kakuu moofatiifis ta'ee haaraadhaaf hubannaa bu'uuraa kennuun waan barbaadameefi jennee seenaadhaa fi kaayyoo macaafa uumamaa torbee darbe gabaabumatti egaa amma Waaqayyoon nu ibsite keenyarra bal'aadha. Macaafni qulqulluun galaana waraabameen dhumamu waan nu iftee waliif qoonna malee. Har'a kutaa arfaffaa irratti kan ilaallu haala galumsa isaatiiti ilaalla jechaadha. Egaa wanti hundumtuu galumsa qaba obboloota koo. Cal jenneetumarra gulufnaatii miti. Yeroo baay'ee akkuma dubbadhu seera beekuu dhiisuun adabbii seeraa jalaa nama oolchu. Fakkeenyaaf nama tokko dhaxxanii nama karaa deemu tokko dargaggeessa tokko dubara tokko ajjeeftanii achiin booda ani mee seera ajjeessanis dhiisanis rakkoo hin qabu jedhee dhiyaatan kanaafanii waan jettaniif seerri isin adabuun dhiisu. Seera beekuu dhiisuun adabbii jalaa nama oolchu. Akkasuma macaafa qulqulluu galumsa isaa, dhuma isaa, yaada isaa, warra jalqaba turaniif yaadni isaa maal akka ta'e, warra amma jiraniif yaadni isaa maal akka ta'e, waa'ee eenyu akka dubbatu haala galumsa macaafaa hubachuu qabna. Macaafota jiran hundumaa, ergoota jiranis, macaafota jiranis hunduma isaa. Kanaafuu macaafni kun egaa iddoo lamatti hirama. Macaafni uumamaa kun iddoo lamatti hirama. Boqonnaa tokko kaasee hanga 11 Addaamii hanga Abiraam kutaawwan iddoo 5tti hiraman qaba jechaadha. Boqonnaa tokko kaasee dhaxxanii amma 11 Addaamii hanga Abiraamiti. 11:27 irratti waa'ee Abiraam jalqabee 12 irratti bal'inaan waa'ee Abiraam dubbata. Kanaafuu uumamni boqonnaan 11 tokko kaasee hanga boqonnaa 11tti kan jiru Addaamii kaasee hanga Abiraamiti. Kunis iddoo 5tti jechaadha. Jechaadha kun boqonnaan 1-2 haala uumamaa dubbata. Kamittiin Waaqayyoon guyyaa 6 keessatti uumama hundumaa akka uume, guyyaa 7ffaa keessatti akka boqate ibsa bal'aa ka'a. Lammaffaa irratti boqonnaan 3 kufaatii jechuun irra daddarbaan Addaamii fi Hewaan abaarsa du'aa fide jechuudha. Kanaaf waa'ee kufaatii dubbata jechaadha. Waa'ee kufaatii haala ifa ta'een boqonnaan 3 dubbata. Inni sadaffaan boqonnaa 4 hanga 5tti immoo kan argitanii seenaa gaddisiisaa Qaayeenii fi Abeel argitu. Lachanuu akka aarsaa dhiyeessan Waaqayyoon gara Abeelii fi aarsaa isaa akka ilaale, Qaayanii fi aarsaa isaa akka hin ilaalle, kanaaf Qaayaan aaree Abeel akka hin ajjeese. Wal ajjeesuun achitti eegale, dhiiga dhangalaasuun, dhiiga obboleessa qulqulluu dhangalaasuun achitti eegale obboloota koo. Har'as baay'eetu jira dhiiga namootaa kan dhangalaasan. Har'as baay'eetu jira dhiigni namoota baay'ee gara Waaqayyootti oliyyaa jira. Dhiigni obboleessa keetii gara kootti oliyya maal goote dheen Waaqayyo dhiyaate. Kanaaf Qaayanii fi Abeel bifa lamaan dhiyeessaa. Isaan kunis qaroomina dhala namaa fi haftee oolfame godheeti kan inni kaa'u. Tokkoffaa qaroomina
qaayeen kun qaroomina fide qaroominni fide sun hin badee inni kaan immoo haftee oolfame. Dubbata sadaffaa irratti inni arfaffaan bishaan badiisaas inni guddaan addunyaan durii sun hammaachuu isaatiin Nohii fi maatii isaa hambisuun addunyaa fi hundumaa bishaaniin balleessuu isaa dubbatachaadha. Addunyaan kunis hin bada obboloota koo. Addunyaan amma argitan kunis namoota tokko tokkotti gowwummaa fakkaata. Addunyaan kunis hin bada. Addunyaa badu kana keessatti immoo badii jalaa kan isin oolchu amantii isin qabdan qofa miti. Yeroo tokko tokko namoonni ani amanaadhaa isiniin jedhu. Kwaalitii jireenya manaa sana hin qaban, macaafa qulqulluu hin beekan, jireenya kadhataa hin qaban, jireenya waaqayyo sodaachuu hin qaban, jireenya wangeela warra namanneef himuu hin qaban, jireenya mana waaqayyoo keessa deddeebi'uu hin qaban, jireenya akka sagalee waaqayyootti jiraachuu hin qaban. Ani amanaadha isiniin jedhu. Ani gooftaa keessattan guddadhe isiniin jedhu. Waa'ee gooftaa hin beekan, waa'ee macaafa qulqulluu hin beekan. Kanaaf addunyaan kunis hin bada. Kanaaf boqonnaa 6 kaasee hanga 10 hidhattanii gaafa ilaaltan addunyaa kana Nohii fi maatii isaa hambisuudhaan addunyaa kana waaqayyoon akka balleesse dubbata. Inni shanaffaan Addaamii kaasee hanga Abrahaam kan jedhu kun inni shanaffaa fi inni dhuma waa'ee riqa Baabel dubbata boqonnaan 11. Riqa Baabel. Bishaan badiin booda addunyaan ture waaqeffannaa waaqa tolfamaa fi hamminaan qabamuu isaati. Bishaan hin balleessee Noha harkaa waaqayyoon aarsaa qulqulluu fudhatee immoo boqadhe uffooyi waaqayyoon gaafa jedhu amma boqonnaa 10tti waaqayyo gaafa boqotu boqonnaa 11 irratti immoo hammina isaaniitti fufan. Namni ulfaataadha baay'ee. Akkasuma walii galuu isaatiin waaqayyo afaan namaa waliin makee dachee irratti isaan bittimse jechaadha. Riqa Baabel jecha wal maka jechaadha itti dhufna waan ta'eef gara fuulduraatti baay'ee isaan dubbadhu. Kanaaf haala galumsa macaafa kanaa gaafa laallu macaafni kun iddoo lamatti ramajennee boqonnaa 1 hanga 11 tokkoffaa haala uumamaa, lammaffaa waa'ee kufaatii, sadaffaa waa'ee seenaa gaddisiisaa Qaayanii fi Abeel, arfaffaa waa'ee bishaan badii, shanaffaa waa'ee riqa Baabel dubbata. Inni lammaffaan macaafni kun iddoo lamatti ramajennee inni lammaffaan boqonnaa 12 kaasee hanga 50 kan jiru seenaa uummata Ibruu galmaa'u isaa dubbata. Ibruu kan jedhu boqonnaa 11 lakkoofsa 27 kaasee maddee ishii tuqee 12 irratti Abrahaam maatii kee keessaa, saba kee keessaa, biyya kee keessaa gara nan si agarsiisutti ba'i jedhaan adda ba'u. Waaqayyoon har'as akka adda baanu barbaada obboloota koo. Waaqayyoof akka adda baanu, dubbiin akka adda baanu, oolman akka adda baanu, uffannaan akka adda baanu, ilaalchan akka adda baa. Haqaa qabaachuu qofa miti kan mootummaa waaqayyoo keessa nu galchu adda baa, jireenyan adda baa, waan uffattanii, waan dubbattanii, waan gootanii adda baa. Kanaaf seenaan uummata Ibruu galmaa'uu isaati karoora waaqayyoo oolchuu addaan hin cinne keessattuu abboota afuriin Abrahaam, Isaaq, Yaaqoobii fi dhumarratti eenyu kaasechaadha ilma Yaaqoob kan ta'e Yoosef jechaadha. Yoosef jechaadha. Kanaafuu macaafni kun seenaa uummata Ibruu dubbata jechaadha. 12 irratti Abrahaam eegalee boqonnaa 50 irratti Yoosefin cufa jechaadha. Karoora waaqayyoo oolchuu addaan hin cinne abboota afuriin Abrahaam, Isaaq, Yaaqoobii fi Yoosef irratti xiyyeeffata. Boqonnaa 12 irratti Abrahaam waamuusaa fi sanyii isaa faana kakuu adeemsa keessatti waa'ee isaa isa oolchuu fi oolchuuf karoora waaqayyoon qabu ilaalchisee jalqabbii iddoo ijoo ta'an macaafni uumamaa Gibxiitti dhiyeenyatti waa'ee waan ta'uu ba'aa Israa'el irratti kaa'amee fi waa'ee du'uu Yoosef ibsuun macaaficha goolaba jechaadha. Macaaficha goolabeeti gara macaafa ba'uutti darba jechaadha. Macaafa ba'uutti yeroo dhaqee seenuu Yoosef biyya Gibxii irratti nugusa ture. Yoosef biyya Gibxii irratti nugusee ture kun egaa maatiinsaa bara beelatti ture, waggaan 7 bara beelatti ture. Maatii isaa biyya Kana'aan abbaa isaa maatii namoonni 66 garana dhufanii Yoosef dabalatee 70 ta'anii biyya Gibxii galan jechaadha. Achiin booda baay'ataa dhufan egaa ba'uu boqonnaa 8 gaafa ilaaltan immoo waggaa 430 booda Abrahaamitti waaqayyo dubbatee ture waan ta'eef waaqayyo achii saba sana baasuudhaaf Musee yeroo guddisu argitu jechaadha. Egaa Museen waggaa 120 jiraatee waggaa 40 mana Fara'oon, waggaa 40 lafa onaa,
hoolota miidiyaam tiksaa waggaa 40 immoo saba waaqayyo gaggeessuudhaan galaan Eertiraa baruudhaan fara'oon irratti harki waaqayyo isaan mul'achuudhaan saba sana waggaa 40 gaggeessuudhaan tulluu siinatti seerota fudhachuudhaan macaafota 5 barreessuudhaan dhumarratti akka inni boqate dubbata jechaadha. Okay, egaa haala galumsa macaafa uumamaa kanaa iddoo lamatti kan irree jechaadha. Iddoo lamatti irree inni tokkoffaan boqonnaa 1-11 Addaamii hanga Abrahaam kutaawwan iddoo 5tti raman qaba jenneerra. Boqonnaan 1-11 iddoo 5tti jira jenneerra. Haala uumamaa, waa'ee kufaatii namaa, seenaa gaddisiisaa Abeelii fi Qaayil, bishaan badiisaa isa guddaa sana, riqa Baabel kan iddoo 5tti jira. Lammaffaa irratti boqonnaan 12-50 immoo seenaa uummata Ibruu galmaa'uu isaati jechuudha. Ibruu kan jedhu kun boqonnaa 12 Abrahaam irraa kaasee abboota 4 waa'ee Abrahaam kaasaa, waa'ee Isaaq kaasaa, waa'ee Yaaqoob kaasaa, achiin booda waa'ee Yoosef kaasee macaaficha maal godhachaadha? Goolabaa jechaadha. Kanaaf haalli galumsaa yookaan kaartaan macaafa uumamaa yeroo macaafa uumamaa dubbisnu viyuu kana keessa dhaabbachuudhaan macaaficha ilaaluu qabna, macaaficha dubbisuu qabna, macaaficha barachuus, barsiisuus, qooddachuus qabna jechaadha. Inni lammaffaan egaa kan nuti irra ilaallu macaafa seera uumamaa waan adda isa godhu wantoota 7tu jira. Macaafni uumamaa wanti inni ittiin adda ta'u wantoota 7tu jira. Macaafa seera uumamaa waan ijoo adda isa godhan waan gurguddaa 7 qaba jechaadha. Wantoota ijoo ta'an kana 7 dafeen dubbadhaa. Inni tokkoffaan tarii macaafa Iyyoobiin alatti kitaaba dursaa ta'uun waa'ee jalqabbii seenaa dhala namaa, cubbuu fi uummata Ibruu akkasumas waa'ee oolchuu seenessa. Egaa beektoonni akka jedhanitti ragaan qabatamaan jiru tarii macaafa Iyyoobii qofatu dursa. Macaafa Iyyoobiin alatti kitaaba dursaati jechaadha. Yeroo seenessu immoo waa'ee seenaa dhala namaa, waa'ee cubbuu, waa'ee uummata Ibruu akkasumas waa'ee oolchuus seenessa jechaadha macaafni kun. Inni lammaffaan macaafni seera uumamaa seenan macaafaa inni hafe hanga haguugu caala dheerina yeroo qaba jechaadha. Haalan isiniin jedhee macaafni seera uumamaa seenan macaafaa inni hafe macaafonni hafan hanga haguugu caala yeroo dheeraa qaba jechaadha. Namoota lamman irraa eegaleeti seenichi gara bishaan badii isa duraatti bal'isuun seenaa kakuu moofaa dhiphatee dhiyaate waa'ee isaa ibsame seenaa oolchuu kan ta'e seenaa Ibrootaa irratti xiyyeeffata jechaadha. Porshiniin isaa baay'ee bal'aa jecha yeroo dheeraa fudhata. Namoota lamman kan jedhu Addaamii fi Hewaan jechaadha. Dhiphateetee galaa bal'atee xumura. Inni sadaffaan kitaabichi wantoota meeshaa ta'an addunyaa kanarra jiranii fi jireenyi lafarra jiru hojii waaqayyoo isa qulqulluu malee uumama mataa isaan ofii isaatiin adeemsa hin taane ta'uusaa ibsa jechaadha. Waaqayyo akka uumaa ta'uusaa fakkeenyaaf waaqayyo akka uumaa ta'uusaatti yeroo jennu waan raawwatamee mul'isu uumaa ta'uusaa hunda irratti aangoo qabachuusaa keessattuu boqonnaa 1-2 si'a 50 jechoonni kun waaqayyo abbaa manichaa ta'ee agarsiisa jechaadha. Irra deddeebiidhaan barreeffamee argitu. Inni arfaffaan macaafa kana wanta adda isa godhu kitaabni uumamaa kun kan jalqabaa. Kan jalqabaa yeroo jennu maal jalqaba kan jedhamu yaaduu qabna arfaffaa kanarratti. Gaa'elli kan jalqabaa, maatiin kan jalqabaa, ijoollee horachuun kan jalqabaa, cubbuun kan jalqabaa, lubbuu ajjeesuun kan jalqabaa, gaa'ela irratti gaa'ela godhachuun kan jalqabaa, meeshaalee muuziqaa, abdii oolfachuu fi kan kana fakkaatan keessatti macaafa qofaa isaa galmeessee qabatee jiru. Qofaa isaa macaafa kanaan alatti hin argitan. Gaa'elli as keessatti jalqaba. Bakka maatiin as keessatti jalqaba. Ijoollee horachuun cubbuun as keessatti jalqaba. Jalqabbiidha wanti kun. Kitaaba kanaan alatti iddoo biraatti hin argitan. Kuni adda isa godha jechaadha. Inni shanaffaan macaafa kan adda kan isa godhu kakuu waaqayyoon Abrahaam faana gale. Waamicha isaa irraa eegaluudhaan boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3 boqonnaa 15 irratti immoo seeran ilaalee boqonnaa 17 irratti immoo kan murteeffame handhuura macaafotaa ta'uun macaafota qulqulluu ta'uudhaan xumura jechaadha.
Inni jaaffaan jalqabbii sanyiiwwan Israa'el 12 kan nutti himu macaafa seeraa uumamaa kana qofaadha. Sanyii bani Israa'el 12 sanyii Yaaqoob warra jedhaman bani Israa'el 12 jalqabbii isaanii kan nutti himu macaafa kana qofa. Macaafa kana qofa. Inni torbaffaan sanyiiwwan Abrahaam Gibxiitti waggaa 430 gidaara isaan irra ga'e agarsiiseet kakuu moofaa keessatti jiddugala fayyinaa kan ta'e macaafa seera ba'uuf galumsa qopheessee xumura jechaadha. Galumsa qopheessee xumura jechaadha. Kanaaf egaa yeroo goolamnu macaafni uumamaa kun waan adda isa godhu waan torba qaba jennee tokkoffaa irratti tarii macaafa Iyyoobin alatti kan dursaa ta'ee jalqabbii seenaa dhala namaa cubbuu fi uummata Ibroo akkasumas waa'ee oolchuu seenessa jennee lammaffaa irratti macaafni seera uumamaa seenaan macaafaa inni hafe hanga aguuguu kan hanga qabatu caala dheerina yeroo qaba. Namoota lamman irraa eegaleet seenicha gara bishaan badiisa duraatti bal'isuun seenaa kakuu moofaa dhiphatee dhiyaate. Waa'ee isaa ibsame seenaa oolchuu kan ta'e seenaa Ibrootaa irratti xiyyeeffata jechaadha. Sadaffaa irratti kan kaafne kitaabichi wantoota meeshaa ta'an addunyaa kanarra jiraniif jireenya lafarra jiru hojii Waaqayyoo isa qulqulluu malee uumama mataa isaan ofii isaatiin adeemsa hin taane ta'uu isaa sirriitti ibsa jechaadha. Dandeettii fi taalentii namaatiin itoo hin taane Waaqayyoon wanti hundi ta'uu isaa Waaqayyo akka uumaa ta'uu isaatti waan raawwate mul'isuuf immoo boqonnaa 1-2 hidhattanii gaafa laaltan 50 jechuun kun Waaqayyo abbaa manichaa ta'eet agarsiisa jechaadha. Waa'ee uumuu Waaqayyo yeroo dubbatu. Inni arfaffaan kitaabni uumamaa kun kan jalqabaati jenne. Gaa'ila maatii ijoollee horachuu cubbuu lubbuu ajjeesuu gaa'ila irratti gaa'ila godhachuu meeshaalee muuziqaa abdii oolfachuuf kan kana fakkaatan seenaa macaafaa qofaa isaa galmeessee qabateedha. Qofaa isaa iddoo biraatti hin argitan. Shanaffaa maal kaafne wanti macaafa kan adda godhu kakuu Waaqayyoon Abrahaam faana gale. Waamicha isaarraa eegaluun boqonnaa 12:1-3 boqonnaa 15 irratti immoo seeraan ilaalee boqonnaa 17 irratti kan murteeffame handhuura macaafota qulqulluu hundaati jechaadha. Jaaffaa maal kaasne jalqabbii sanyiiwwan Israa'el 12 kan nutti macaafa kana qofa. Torbaffaaf inni dhumaa sanyiiwwan Abrahaam Gibxitti waggaa 430 gidiraa isaan irra ga'e agarsiisee kakuu moofaa keessattuu macaafa Old Testament keessatti giddugala fayyinaa ta'e center of salvation giddugala fayyinaa kan ta'e macaafa seera ba'uuf galumsa qopheessee macaafa kana xumura jechaadha. Inni kan biraa dhumarratti kan ilaallu har'aa asumarratti goolamnaa macaafni seera uumamaa kakuu haaraa keessatti raawwatamuusa. Macaafni seera uumamaa kakuu haaraa keessatti raawwatameera. Macaafni kun seera fayyinaa bifa raajitiin ibsa. Seenaa fayyinaa keessattuu bifa maalitiin asiin jedhee bifa raajitiin ibsa. Fayyisaan kun sanyii dubartittii irraa keessattuu uumama boqonnaa 3:15 irratti kan sirraa dhalatu mataa bofichaa qaxaqaxa kan jedhu waa'ee Kiristoos dubbata. Keessattuu Sheet nama jedhamu karaa mucaa Addaamin yookaan uumama boqonnaa 4:25-26 jaalattanii gaafa laaltan karaa sanyiin Seemin immoo uumama boqonnaa 9:26-27 dhattanii gaafa laaltan akkasumas karaa dhaloota Abrahaam akka ta'e uumama boqonnaa 12:3 ibsama jechaadha. Kanaafuu macaafni kun seenaa fayyinaa bifa raajitiin kaa'a jechaadha. Fayyisaan kun sanyii dubartittii irraa akka dhalatu. Inni kan biraa kakuu haaraan yaada uumama boqonnaa 12:3 irratti fuulaa fuulatti Waaqayyoon karaa Yesuus Kiristoos kan raawwatu kennaa oolchuusaa wal qunnamsiisa jechaadha. Galaatiyaa boqonnaa 3:16 fi boqonnaa 3:29 dubbistan wal qabachiisa. Kakuu haaraan yaada uumama boqonnaa 12:3 irratti fuulaa fuulatti Waaqayyoon karaa Yesuus Kiristoos karaa ilma isaatiitiin kan raawwatu kennaa yookaan gift of salvation oolchuu Waaqayyoo wal qunnamsiisee haala sanaan kiliir godhee kaa'a jechaadha.
Inni kan biraa macaafa kana keessatti amantii fi qajeelummaa wal bukkee ka'a. Amantiis qajeelummaas. Roomee boqonnaa 4:1, Ibroota 11:1-2. Akkasumas firdii Waaqayyoo Luqaas boqonnaa 17:26-29. Lammaffaa Phexros boqonnaa 3:6. Keessattuu Luqaas boqonnaa 17:26 hanga boqonnaa 29 hanga 29 irratti haala ifa ta'een kaa'a jechaadha. Inni kan biraa eenyummaa Kiristoos. Maatewos boqonnaa 1:1, Yohaannis boqonnaa 8:58, Ibroota boqonnaa 7. Kan walitti firooman namoonni dhuunfaa baay'een taateewwan kakuu haaraa keessatti ibsamaniiru jechaadha. Kanaaf tiksiiwwan amma isinii kaase kana keessatti kakuu moofaa keessa uumama keessa kan jiran namoonni baay'een walitti firoomuudhaan macaafichi haala kanaan kakuu haaraa wajjin hidhata uumuudhaan hidhataa fi yookaan hariiroo cimaa mul'isuudhaan goola banama jechaadha. Egaa kutaa arfaffaa har'a kanuma irratti xumurraa. Kakuu haaraa keessatti raawwatamuuf isaa wanta adda isa godhu akkasumas immoo haala galumsa macaafichaa asuma irratti xumurraa. Garuu akka yaadatti kan isinii kaasu har'aa xiqqoo laphee irratti kan ulfaate obboloota koo Waaqayyoon warra adda ba'an faana kan hojii hojjetu. Abrahaam Waaqayyoof adda bahe maatii isaa keessaa adda bahe warra waaqolii tolfamoo waaqessan keessaa adda bahe sanyii isaa keessaa fira isaa keessaa biyyatti dhalate keessaa adda bahe yaada Waaqayyootiif adda bahe kaayyoon Waaqayyoo akka irratti raawwatuuf adda bahe yaadni Waaqayyoo jireenya isaa irratti maatii isaa irratti mana isaa irratti bara isaa irratti akka raawwatuuf adda bahe. Obboloota koo Waaqayyoo warra adda ba'an faana hojjeta, warra Waaqayyoo dhaabbatan faana hojjeta, warra dhugaadhaaf dhaabbatan faana hojjeta, warra cubbuu keessaa ba'an faana hojjeta. Kanaafuu adda ba'uu kan jedhu kun obboloota koo baay'ee barbaachisaa waan ta'eef sagalee Waaqayyootiif hafuura qulqulluudhaaf kadhataaf jireenya dhugaadhaaf adda ba'aa Waaqayyoof jiraadha. Waaqayyo keessa deddeebi'aa yaada Waaqayyooti jireenya keessan kenna. Gaaf sana Waaqayyoon jireenya keessan bara keessan deemsa keessan mul'ata keessan galmaan ga'a waan ta'eef. Inni isiniin jedhaa ayyaanni fi araarri Waaqayyoo dibanni Waaqayyoo bara amma baraatti isiniif haa baay'atu. Kutaa 5 egaa seenaa jalqabbii dhala namaa yookaan uumama boqonnaa 1:1 hanga uumama boqonnaa 11:26tti seenaa jalqabbii dhala namaa ilaallaa. Addunyaa fi jalqabbii waan jireenya qabu kan jedhu kan ammoo kanuma jalatti gadi fageenyaan ilaallachaadha. Seera uumama boqonnaa 1 gooftanoo jedheef yoo fedha isaa ta'e torban immoo itti fufnaa. Keessattuu as jalatti uumama boqonnaa 1 kana jalatti seenaa uumamaa gabaabatti in ilaalla. Boqonnaa 1:1 kaasee hanga boqonnaa 2:4tti seenaa uumamaa gabaabatti. Macaafni kun dubbata waan ta'eef torban bal'inaan ilaallaa. Ayyaanni Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo, dibanni Waaqayyoo, dhiifamni Waaqayyoo, gargaarsi Waaqayyoo gola isin jirtan, mana isin jirtan, iddoo isin jirtan maqaa Yesuus Kiristoosiin isin faana haa ta'u. Harki Waaqayyoo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Kadhata keessanii yeroo hundana yaadadhaan isiniin jedhaa. Torban kutaa 5ffaatti fufnaa. Shaaloom.